Jaarrawwan lamaan darban keessa addunyaa irra jiraachaa jirru kanarratti jijjiiramoonni gurguddoon hedduu mul'ataniiru. Bara warraaqsa indaastirii booda malli oomisha wantoota jireenya namaatiif murteessaa ta'anii haala ajaa'ibsiisaa ta'een fooyya'aa dhufuudhaan bifa kanaan dura dhalli namaa waggoota kumaatamaaf hin arginii fi itti fayyadamaa hin turreen oomisha hedduu yeroo gabaabaa keessatti oomishuun danda'ameera. Baay'inaan oomishuu qofa osoo hin taane qulqullina wantoota oomishamanii sadarkaa olaanaadhaan fooyyessuun danda'ameera. Kanarra darbees oomishaalee kanneen saffisa guddaadhaan qarqara addunyaa tokkorraa gara qarqara addunyaa biraatti geessuun danda'ameera. Haaluma kanaan wantoonni ajaa'ibsiisoo ta'anii fi kalaqa dhala namaa ta'uu isaanii amanuuf nama rakkisan hedduun kalaqamaniiru. Fedhiin dhala namaa kan yoomillee hin daangoofnee fi hin murtoofne humna guddaa hojiiwwan kalaqa dhala namaati. Dhalli namaa fedhii isaa daangaa hin qabne waliin imala xumura hin qabne imaluudhaan wantoota uumamaan ardii fi samii irratti argaman hundarratti qorannoo fi qo'annoo garaagaraa taasisuudhaan faayidaa irra oolchuuf jecha bu'ee ba'a, kufee ka'a. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon biyyoonni addunyaa hojiiwwan qorannoo garaagaraatii fi hojiiwwan kalaqa saayinsii fi teekinooloojiitiif kennan kan wal fakkaatu hin turre. Biyyoonni hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo garaagaraatiif xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan irratti hojjetan kanneen akka Jaappaan, Ameerikaa, Kooriyaa Kibbaa, Israa'el, Jarmanii fi Chaayinaa fayyadamtoota bu'aalee saayinsii fi teekinooloojii ta'uudhaan olaantummaa dinagdee, hawaasummaa fi siyaasa isaanii mirkaneeffachuudhaan jireenya qananii wayita jiraatan. Warreen hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo kanneeniif xiyyeeffannoo hin kennin immoo baroota dheeraadhaaf jireenya harkaa gara afaanii jiraachuuf dirqamaniiru. Biyya keenyas yoo ilaalle baroota dheeraadhaaf dinagdee qonnaa mala aadaatiin gaggeeffamu irratti kan hundoofte ta'uun ishee ni beekama. Kanumarraa ka'uun qilleensa mijataa fi albuuda gabbataa osoo qabduu harka biyyoota ormaa kan ilaalaa turte ta'uun ishee seenaa yeroo dhiyoo fi haala qabatamaa amma keessa jirrudha. Waggoottan kurnan muraasaa asitti hojiiwwan kalaqa saayinsii fi teekinooloojii babal'isuudhaan rakkoo dinagdee bu'uura irraa fooyyessuudhaaf jecha dhaabbilee barnoota saayinsii fi teekinooloojii akkasumas dhaabbilee qorannoo fi qo'annoo garaagaraa babal'isuun dhimma filannoo biraa hin qabne ta'aa dhufeera. Dhaabbileen qorannoo hojiiwwan kalaqaa saayinsii fi teekinooloojii akka babal'atu taasisuudhaan wabiin jireenya lammiilee akka mirkanaa'u taasisuu keessatti qooda olaanaa taphatu. Akka biyya keenyatti dhaabbilee fi wiirtuuwwan qorannoo garaagaraa kan jiran yommuu ta'u, kanneen keessaa dhaabbilee qorannoo qonnaa kan haala fooyya'aan itti deemamedha. Qophii keenya har'aatiin dameelee qonnaa keessaa tokko kan ta'ee fi biyya keenya keessatti seenaa baroota dheeraa kan qabu hojii horsiisa kanniisaa kan ilaalu ta'a. Haga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Biyya keenya keessatti horsiisni kanniisaa yoomii fi akkamitti akka jalqabe kan mul'isu ragaan haala gaariin qindaa'ee jiraachuu baatus dhaloota Kiristoos dura naannoo baroota 3500 hanga 3000 keessa akka ta'e ragaalee seenaa tokko tokkorraa hubachuun ni danda'ama. Biyyi keenya haala teessuma lafaa fi qilleensa mijataa akaakuu biqiloota garaagaraa biqilchuu qabaachuun ishee hojii horsiisa kanniisatiif akka mijattu ishee taasiseera. Haaluma kanaan biyyoota Afrikaa oomisha dammaa baay'inaan oomishan keessaa waggaatti damma meetirik toonii 50,000 oomishuudhaan sadarkaa jalqabaa qabachuuf dandeessee jirti. Walumaa galatti oomisha gabaa dammaa harka 23.6 biyyoota Afrikaatiif kan dhiyeessitu yommuu ta'u, gabaa addunyaatiif ammoo 2.3 dhiyeessiti. Haa ta'u malee oomishni dammaa biyya keenyaa harki caalaan mala aadaatiin kan adeemsifamu waan ta'eef haga oomishuu dandeessu keessaa 10.7 qofa kan fayyadamte yommuu ta'u, harka 85 ol fayyadamoo osoo hin ta'in haftee jirti. Rakkoolee oomisha dammaa mala aadaatiin adeemsifamuu keessatti nama mudachuu danda'an keessaa inni tokko rakkoo hanqina gaagura kanniisaa ammayyaati. Horsiisa kanniisaa mala aadaatiin gaggeeffamu keessatti qonnaan bultoonni wantootuma naannoo isaaniitti argaman kanneen akka shomboqqoo, suphee, daaraa akkasumas qaawwa yookiin holqa jirma biqiloota gurguddoo keessatti kan oomishan yommuu ta'u, mala kanaan ammoo oomisha dammaa baay'inaa fi qulqullina qabu argachuun rakkisaadha. Kana malees aara wayita dammi baafamu kanniisatti aarfamuun wal qabatee kanniisonni baay'een du'aaf saaxilamu. Balaa ibiddaa hamaanis mudachuu danda'a. Qophii keenya kanaan rakkoolee akka kanaa sadarkaa biyyaatti mul'atu kana hambisuu keessatti giddugaleessi qorannoo kanniisaa hoolotaa gahee akkamii akka baachaa jiru baruuf jecha turtii ogeeyyii qorannoo kanniisaa giddugaleessa qorannoo kanniisaa hoolotaa waliin taasifnarraa waan gaarii argattu jennee abdanna. Turtii gaarii.
Giddugaleessichi kan dhaabbate akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1957 yeroo dhaabbatu sana kan dhaabbate ministeera qonnaa jalatti. Inni dhaabbatu kaayyoon inni dhaabbatee tureef kaayyoo meeshaalee fooyya'aa yookaan meeshaalee horsiisa kanniisaa fooyya'aa ta'an biyya alaatii galchuudhaan asitti agarsiisuudhaaf ture. Kaayyoo dhaabbateef kanas waggaa 20 itti deemee ture jechuudha. Bara 1983 irraa eegalee ministeera qonnaa wayita sanaa jalaa ba'uudhaan biiroo qonnaa jala kan gale giddugaleessi kun hojiiwwan qorannoo garaagaraa taasisuudhaan teekinooloojiiwwan haaraa maddisiisuu irratti hojjechaa kan ture yommuu ta'u, Inistituutiin qorannoo qonnaa Oromiyaa bara 1993 labsiidhaan wayita hundeeffamutti wiirtuun qorannoo kunis giddugaleessa qorannoo kanniisaa hoolotaa jedhamee moggaafamuudhaan teekinooloojiiwwan horsiisa kanniisaa fi bu'aalee kanniisaa irratti qorannoo barbaachisu hunda taasisuudhaan bu'aalee qorannoo isaas fayyadamtoota biraan gahaa tureera. Haaluma kanaan xiyyeeffannoo qorannoo isaa guutummaan guututti horsiisa kanniisaa fi bu'aalee kanniisaa irratti taasifachuudhaan hojiiwwan qorannoo haala gaariin qindaa'e hojjechuu irratti argama. Biyya keenya keessatti biyya Itoophiyaa keessatti giddugaleessota jiran keessaa adda isa godhu guutummaan guututti kanniisa irratti hundaa'ee kan hojjetu jechuudha. Giddugaleessonni kun inni dhaabbatan hojii kanniisaa yookaan koomodiitii tokko jechuun dandeenya sana qofa qabatanii odoo hin ta'in waan adda addaati of keessatti qabatu. Giddugaleessi kun garuu xiyyeeffannaan guutumaan guututti kennee kan hojjetu kanniisaa fi misooma kanniisaa kan ilaallatu qofa jechuudha. Caasaa isaa yoo ilaallu ardii Afrikaa keessatti jiran keessaa odeeffannoo qabnuun kana kanatti qindaa'ee kan jiru miti. Baayoloojii kanniisaa dabalatee biqiltuu, fayyaa kanniisaa, bu'aalee kanniisaa, meeshaalee kanniisaa akkasumas garee hawaas dinagdee qabatee kan dhaabbate waan ta'eef guutuudha jechuu hin dandeenya karaa sanaan. Gama biraatiin ammoo odeeffannoo fi bu'aalee qorannoo kanneen fayyadamtoota biraan kan ga'an garee babal'ina qonnaa yommuu ta'an rakkoolee horsiisa kanniisaa fi bu'aalee kanniisaatiin wal qabatee hawaasa keessatti mul'atu irratti kan hojjetan garee hawaas dinagdee of jalatti hammatee kan hundeeffame giddugaleessi qorannoo kanniisaa hoolotaa biqiloota nyaata kanniisaa fi ga'ee kanniisni oomisha biqilootaa keessatti qabu irratti illee ni qorata. Kana malees amala kanniisota biyya keenyaa gosoota kanniisaa fi haala wal hormaata kanniisaa irratti qorannoo garaagaraa gaggeessuudhaan gosoota kanniisaa amala gaarii fi oomisha olaanaa argamsiisuu danda'an baay'isuudhaan oomishaa fi oomishtummaan kanniisaa fi bu'aalee kanniisaa akka guddatu taasisuu irratti argama. Laaboraatoorii kana keessatti baay'inaan hojii gurguddoo kan hojjennu horsiisaa fi fooyya'insa sanyii kanniisaa keessatti tokko gosoota sanyii kanniisaa addaan baafachuudha. Kan biyyoota keenya keessa jiran biyya akka biyya Oromiyaas akka biyya Itoophiyaattis kan argaman addaan baafachuudha. Erga addaan baafannee booda immoo amaloota isaanii amaloota akkamii qabu kan jedhus addaan baafanna jechaadha. Kabiraa immoo kanniisota sanyiin isaanii fooyya'ee damma olaanaa yookiin immoo galii olaanaa galchan addaan baafanna. Akkasumas immoo damma olaanaa kan oomishan qofa otoo hin ta'in amaloonni isaanii naannoo qote bulaatti yookiin immoo naannoo giddugaleessa keenya keessatti kanniisan godaanne kan namoota hin hiddine addaan baafanna jechaadha. Walumaa galatti kutaa kanatti hojiin gaggeessinu hojii qorannoo fayyaa kanniisaati. Qorannoo fayyaa kanniisaa yeroo jennu kanniisni sababa adda addaatiin fayyaa ishee irratti dhiibbaan dhufuu ni danda'a. Bu'aa horsiisa kanniisaa irraa immoo argachuu kan dandeenyu yoo kanniisni fayyaan ishee eegame yoo fayyaa taate qofadha. Kanaaf fayyaa kanniisaa eeguu keessatti kan nuti hojjennu qorannoo sakatta'insa dhibee kanniisaa, sakatta'insa diina kanniisaa fi akkasumas faalama summii yeroo ammaa kana akka biyyittiitti illee qoricha aramaa, farra aramaa fi qoricha farra ilbiisaa kan jedhaman irratti walumaa galatti wannoota sadan kana irratti qorannoo gaggeessina jechuudha. Faayidaawwan kanniisaa fi bu'aalee oomisha kanniisaatiin wal qabatee addunyaa biraa irratti hojiiwwan hedduun kan hojjetamaa turee fi hojjetamaa jiru yoo ta'u, biyya keenya keessatti hojiiwwan gama kanaan hojjetaman hamma hojjetamuu qabu gadi yommuu ta'u, horsiisni kanniisaa bu'aa dammaa qofaaf akka oolutti ilaalamaa ture. Dhugaan jiru garuu faayidaan kanniisarraa argamu hedduu yommuu ta'u, bu'aaleen kanniisaa hedduun galtee indaastiriiwwan ammayyaa ta'uudhaan oomisha garaagaraa oomishuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kana malees biqiloota poloneessuudhaan madaala naannoo uumamaa eegsisuu keessatti kanniisni qooda olaanaa qaba.